Du'a Qananii Addunyaa ilaalchisee miidiyaaleen dhaddacha seenanii akka hin gabaasne manni murtii federaalaa dhorkee jira. Galmeen saaqamee daqiiqaawwan muraasa booda miidiyaaleen dhaddachaa gadhiisanii akka ba'anis taasifameera. Manni murtii federaalaa jalqabaa ramaddii araadaatti dhaddachi beellamaa yeroo tokkoffaa du'a jaalallee weellisaa Andu'aalem Gosaa shamarree Qananii Addunyaan wal qabatee miidiyaaleen dhaddacha seenanii akka hin gabaasne dhorkee jira. Manni murtichaa bu'aa qorannoo poolisii dhaggeeffachuuf har'atti beellamee kan ture yommuu ta'u, akkuma dhaddachi eegaleen poolisiin miidiyaaleen dhaddacharraa naaf yaa ittifaman jechuun iyyateera. Miidiyaaleen odeeffannoo sobaa tamsaasuun adeemsa qorannoo irratti dhiibbaa geessaa jiru kan jedhe qorataan poolisii, hawaasni ilaalcha dogongoraa akka qabaatus taasisaa jiru jedheera. Kanaafis miidiyaaleen dhaddachaa akka hin seenne manni murtichaa jala murtii akka kennus gaafateera. Iyyata poolisiin dhiyeesseen akka waliigalan mana murtichaatti kan himan abukaattoon weellisaa Andu'aalem Gosaa miidiyaaleen odeeffannoo dhaddachaa keessatti hin dubbatamne qabaasuun maatii shakkamaa fi isaan irratti dhiibbaa kan qabu ta'uu himaniiru. Akka fakkeenyattis odeeffannoowwan shakkamaan koonsartii akka dhiyeessuuf mirgi wabii yaa eegamuuf akkasumas abukaatoon shakkamaa yaadannoon guyyaa miidhamtuu Qananii Addunyaa harka koo jira jedheera jedhan kaasaniiru. Yaada poolisii fi abukaatoo kan dhaggeeffate manni murtichaa dhaddachawwan kanaan dura turan irratti miidiyaaleen karaa sirrii fi madaalawaa ta'een gabaasa akka dabarsan ajaja dabarsuu yaadachiisee jira. Itti aansuunis miidiyaaleen adeemsa qorannoo fi dhaddachaa irratti dhiibbaa geessaa jiru jechuun dhaddachi miidiyaaleef cufaa ta'ee akka adeemsifamus jala murtii dabarseera. Miidiyaaleen dhaddachaa keessa turanis galmeen ilaalamee osoo hin xumuriin dhaddachaa dhiisanii akka gadi ba'anis ajajeera. Odeeffannoolee du'aa Qananii wal qabatee jiran jala buunee hordofnee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Oduu keenya itti aanuun poolisiin magaalaa Finfinnee nama qabiyyeewwan aadaa amantaa fi duudhaa Itoophiyaa faallaa ta'an miidiyaa hawaasaa irratti qoodaa ture miliyoona dirribaa to'achuu beeksisee jira. Nama kana to'annoo jalaa oolchuun qorannoo irratti gaggeeffamaa jira jedha ibsi poolisiin galgala kana baasee. Namni miliyoona dirribaa jedhamu viidiyoowwan miidiyaalee hawaasaa adda addaa irratti gadhiisuun namoota hedduu biraa dheekkamsa kaasaa ture jedha ibsichi. Himannaa namoonni kaasaniin cinaatti seera yakka Itoophiyaa gochaan faallaa amala gaarii yakkaan nama gaafachiisas jedha poolisiin. Poolisiin magaalaa Finfinnee qabiyyeewwan miliyoon gadhiise keessaa kan dhiyoo paantii dubartootaa fi qabduu harmaa mul'ate kabaja dubartootaa kan tuquu fi safuu kan cabse waan ta'eef to'annoo jalaa oolfamee qoratamaa jira jedheera. Viidiyoowwan miidiyaalee adda addaa irratti gadhiifamaniin duudhaan hawaasaa kan sarban ta'uu dhufaniiru jechuun namoota viidiyoolee akkasii gadhiisan irratti tarkaanfii fudhachuun akka itti fufsiiseera. Miliyoon dirribaa naannoo Birbirsa Gooroo Piyaasatti viidiyoowwan isaa putaantaa fi qabduu harmaa dubartootaa kaawwatee socho'uu yeroo agarsiisuu qooduu booda miidiyaalee hawaasaa gubbaa hedduu qeeqamaa ture. Namootni akka to'atamus gaaffii kaasaa turaniiru.